Afuriin ijaarame xumuramuuf waggoota 8 fudhate irrattis gabaasa qabna. Ergama addaa US imala bahaa giddu galeessaaf Keeniyaa eegaluus qabannee jirra. Oduu gaggabaaboo keessatti loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiran guyyaa tokko ba'u dubbii ambaasaadar Diinaa Muftii taasisan keessaati. Qopheessituun Firaa'ol Balaay. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman daawwannaa biyyoota afuriif taasisan jalqabuu isaanii ministeerri dhimma alaa biyyattii hime. Feltman baatii tokko dura baha Afrikaatti daawwannaa kan taasisan yoo ta'u wiixata darbirraa eegalee immoo haga sanbataatti imala isaanii Kwaatar, Saawudii, Yuunaayitid Arab Emireetsii fi Keeniyaatti daawwatu. Waajjirichi ibsa baaseen Feltman imala isaanii kanaan dhimma hidha laga Abbayyaa fi nageenya gaanfa Afrikaa irratti ni mari'atu jedhameera. Firaa'ol Balaay. Ergamaan addaa US kun biyyoonni daawwatan yeroo dhiyootiin asitti kanneen siyaasa, dinagdee fi dhimmoota waraanaa gaanfa Afrikaatti shoorri isaanii dabalaa kan dhufe waggaa ta'u Ameerikaan immoo carraaqqii gama kanaan taasistu akka isaan deeggaran of cinaa hiriirsuuf akka ta'e ni tilmaamama. Keeniyaanis dhageettiin gama dippiloomaasiin baha Afrikaatti qabdu dabalaa dhufeera. Bulchiinsi Joo Baayiden imaammata isaa jijjiiruun shororkeessummaa loluuf dhiyoo kana Keeniyaa wajjin leenjii waraanaa loltoota akka ergu beeksiseera. Naannoo galoo galaanaatti immoo dhageettiin ishee kan dabalaa dhufe Kaatar shoorri nageenyaa fi dippiloomaasiin gaanfa Afrikaatti qabdu salphaa miti jedhama. Amma dura Eertiraa fi Sudaan wajjin walitti dhufeenya kan cimsatte Kaatar waggoota dhiyoo asitti Itoophiyaa fi Somaaliyaa wajjin michummaa ishee jabeessaa jirti. Kanaanis wal dhibdeewwan Sudaanii fi Eertiraa akkasumas Eertiraa fi Jibuutii jidduu jiru hiikuuf yaalii taasisaa turteetti. Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireets UAE'n naannoo baha giddu galeessaa fi galoo galaana Edenitti biyyoota dhiibbaa gurguddaa qaban waggaa ta'an gaanfa Afrikaattis shoorri isaanii salphaa kan jedhamu miti. Biyyoonni lamaan kunneen Itoophiyaa fi Eertiraaf michoota yoo ta'an ministeerri muummee Abiy Ahmed gara aangootti erga dhufaniin as biyyoonni lamaan wal dhibdee barkurneef gidduu isaanii ture akka goolaban shoora olaanaa taphataniiru jedhama. Feltman imala isaanii jalqabaatiin caamsaa 4 hanga 13 2021 Masrii, Itoophiyaa, Eertiraa fi Sudaan daawwatanii turan. Kanaanis waraana naannoo Tigraay akkasumas muddama hidha laga Abbayyaa waggootaaf ture irratti dhiibbaa gochuu kan fedhan gama michoota biyyoota kanaatiin tahuu imalli isaanii ni akeeka. Turtii isaanii Masrii Kaayirootiinis pirezidaantii biyyattii Abdul Fattah Al-Siisii wajjin wal arganiiru. Marii isaanii kanarratti Al-Siisiin hir'achuu bishaan laga Abbayyaaf Masriin obsa hin qabdu jechuu isaanii Washington Post wayita sana gabaaseera. Ambaasaadar Feltman gama isaaniin bulchiinsi Joo Baayiden dhimmoota ariifachiisoo naannichaaf fala itti kaa'uuf xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jechuu isaanii gaazexaan kun maddeen eeruun baaseera. Gara Asmaraatti imaluunis marii sa'aatii 4 fudhateen pirezidaantii Isaayyaas waliin taasisaniin rakkoolee gaanfa Afrikaa danqanii jiran furuuf Ameerikaa wajjin hojjechuuf biyyattiin kutannoo akka qabdu pirezidaantiin biyyattii Feltmanitti himaniiru jechuun ministeerri beeksisaa Eertiraa Yemaana Gabra Masqal fuula Tiwiitarii isaanii gubbaa maxxansanii turan. Kan ittaanuun waldaan aksiyoona piriintingii, paablishingii fi paakeejingii meelbaa birrii biiliyoona 1.4 ijaarame magaalaa Galaanitti tibbana eebbifameera. Waldaan kun hojiin isaa kan jalqabe adoolessa bara 2005 waggoota 8 duraadha. Hojii gaggeessaa waldichaa obbo Muhammad Qaasim sababoota harkifannaa isaa fi hojii dhaabbatichaa fuulduraa irratti dubbataniiru. Maatii olaanaatu dubbise. Sababii adda addaatiin harkifannaan kan uumamee jalqaba waldaan bu'uura seeraa argachuudhaaf galmeewwan adda addaa guutamuu qabu. Isaan kana guutuudhaafis yeroo hedduudha kan fudhate. Achi asis immoo hojiin adda addaa lafa warshaan irra dhaabbatu argachuudhaaf innis yeroo hamma tokko hin fudhata. Darbees immoo abbootiin qabeenyaa kunis maallaqa walitti fidanii amma isaan walitti fidanis inni yeroo hin fudhata. Caalmaatti immoo waldaan kun hojiitti yeroo seenu akka moototti wanti inni qabatee deemee jirutu ture. Maashinni inni bituu qabu state of the art kan ta'e baay'ee yeroo ammaa kana wajjin kan deemu fourth generation haala ta'uu danda'u. Bittaa maashinaa gaggeessuu qabnaa kallattii jedhu qabatee deemaa waan tureef isa kana milkeessuudhaafis bu'aa bahii hedduutu ture jechuudha. Kunniin yeroo dheeraa fudhate jechuudha. Keessumaa maashina state of the art haabinnu yaada jedhu kanarratti hundaa'ee caalbaasiin adda addaa bahaati kan turani. Gara caalbaasii furiitii kan bayani. Caalbaasii tokkoffaaf lammaffaaf sadaffaa irrattis yaadni kun milkaa'uu waan hin dandeenyeef amma caalbaasiin afuraffaa bahutti
deemamaa ture jechuudha. Adeemsi caalbaasii immoo yeroo dheeraa fudhata waan ta'eef caalbaasii biyya alaati. Dhumarratti deemamee caalbaasii afuraffaarratti maashinni kun argamuu kan danda'e jechuudha. Akkasuma immoo ijaarsaa wajjin wal qabatees ijaarsis baay'ee guddaadha waan ta'eef naannoo sanatti faasilitiiwwan adda addaa gamoowwan adda addaa achi keessatti ijaaruun qopheessuun kunneen hundi yeroo dheeraa fudhate jechuudha. Maashina sadan keessumaa maashina sadan gurguddaa biyya Jarman irraa binne san wajjin wal qabatee yeroo inni fudhata waggaa tokkoof isa oliidha. Achi fe'amee amma biyya keenya galuttis hanga ji'a sadiitti fudhata jechuudha. Maashina tokko dhaabuudhaaf gara ji'a afuriiti kan fudhatu. Kanarraa kan ka'edha yeroo hamma kana deemuu kan danda'e. Waldaan aksiyoonaa kun kan abbootii qabeenyaa qofti walitti dhufanii hundeessanidha moo qabeenyi mootummaallee keessa jira? Waldaan aksiyoonaa kun harki caalu kan mootummaati. Kan yaadni kunis jalqaba karaa mootummaatiin kan dhufe isa booda irratti garuu yaadni kun erga dhufee booddee bifa waldaatiin akka ta'u mootummaan kallattiidhaan waldaa aksiyoonaa dhaabuu waan hin dandeenyeef qaamoleen adda addaas keessatti akka hirmaatan godhameeti. Kanaaf private partnership haala jedhuun haala saniin akkasitti kan inni jalqabe jechuudha. Garuu harki caalu harka parsantii 95 ol kan mootummaati. Waliigala bajeta hammamii fixe amma waan hundi xumuramutti? Ijaarsaa fi bittaa maashinaa irratti akkasuma faasilitiiwwan adda addaa achi keessatti guutuudhaaf biliyoona 1.4 oliidha kan inni fixe. Amma dhaabbanni kun gara caalumsaa kan mootummaati. Kanaaf dhimmoota yookaan maxxansaalee mootummaan itti fayyadamu qofa maxxansaadhaan namoonni yaadan jiru. Ga'een mootummaa achi keessatti guddaa yoo ta'eyyuu dhaabbata daldalaati. Kanaaf qaama kamiifiyyuu tajaajila kennaa jechuudha. Waldaalee adda addaa, manneen hojii mootummaa adda addaa akkasuma kaampaanota kubbaaniyoota adda addaa qaama kamirraayyuu gaaffii dhiyaatu kamiyyuu otoo hin daangessiin fudhatee kan keessummeessu ta'a. Sababiin isaa qaama daldalaati jechuudha. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan caqasaa jirtanii gaafiif deebii Dr. Milkeessaa miidhagaa waliin taasisneetti ni deebina. Isaan gidduutti immoo oduun gaggabaabaan isinitti hima. Dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaddar Diinaa Muftii ibsaa dhimma yeroo irratti guyyaa har'aa kennaniin loltoonni Eertiraa yoom ba'u jedhaniin gaaffii dhiyaateef gaaf tokko ba'u jedhanii deebii kennaniiru. Loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka ba'an biyyootni lameen walii galuun ni yaadatama. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa booruu baasii birrii miiliyoona 34 ijaaramee eebbifame. Manni barnootaa aanaa sabbataa hawaasitti ijaarame kun pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan eebbifame. Qarqara Tuuniziyaatti biriruun galaanarraa dhedheemu namootni 23 lubbuun darbe. Dhaabbanni gargaarsaa Red Crescent akka jedhetti namootni 70 bira bidiruu humnaan ol feete irraa yoo oolfaman bidiruu biraarraattis akkasuma namoonni 39 lubbuun baraaramuun danda'ameera. Namoonni kunneen Liibiyaarraa Xaaliyaanii galuuf yaalaa turan. Maleeziyaan xiyyaarotni waraanaa Chaayinaa 16 ta'an daangaa bishaan irratti wal dhaban seenaan ambaasaadara ishee Chaayinaa jiru waamuu fi xiyyaarotni waraanaa wixata darbe sochii shakkisiisaan galaana kibba Chaayinaa keessa jira jechuun qilleensa rakaachuun balalii xiyyaarota geejibaa dhorkanii ture. Gaggeessitootni paartii mormituu Israa'el mootummaa haaraa hundeessuun yeroo aangoo Beenyaamin Netanyaahuu waggoota 12 gara xumuraatti fidaa jiraachuu himan. Dursaa paartii Yesh Atiid Yaa'ir Laapid hanga halkan walakkaa kanatti tokkummaa mootummaa hundeessuuf isaan gargaaru akka xumuran himaniiru. Addunyaarraa kaampaaniin guddichi foon dhiyeessuun beekamu GPS yeroo haleellaan saayibarii dhaqqabe koompitara kaampaanichaa butamuun Awustiraaliyaa, Kanaadaa fi US keessa yeroof hojiin cufame. Kan xumuraatiin itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa lafaa naannoo Oromiyaa duraanii Dr. Milkeessaa miidhagaa kitaaba haaraa tokko barreessuun dubbistootaaf ga'uuf jedhu. Kitaabni kun jimaata dhufu kan eebbifamu ta'a. Kitaabichi bu'aa qorannoo yeroo dheeraa ta'uu kan himan Dr. Milkeessaan sirna federaalizimii jalatti haala bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa irratti akka xiyyeeffatu himan. Gara kanatti osoo hin ce'in dura ofii erga aangoo irraa kaafamanii Dr. Milkeessaan hojii akkamiirra jiru jedhee gaafadheera. Turtii waliin taasisne kunooti. Amma kuno kitaabni barreessaa jira. Hojii mootummaa yookaan gara biraarraa yookaan dhuunfaa biraarra hin jirtan jechuudha. Kanarraan kan hafe. Kitaaba haaraa tokko akka barreessitan dhageenye. Kitaabni kun mata dureen isaa maal jedha? Kitaabni haaraan kun kan inni ittiin barreeffame afaan Ingiliffaa ta'ee magaalota mootummaan federaalaa bulchu magaalota lamaan magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaadha. Akkuma miidiyaa irra deddeemaa jiru governing contested cities in federation jedha mata duree guddaan jalatti immoo urban politics conflicts and policies of Addis Ababa and Dirree Dhawaadha. Akka waliigalaatti magaalota lamaan kana
yaadrimeewwan bulchiinsa magaalota sabdaneessa ta'an magaalota wal dhibdeenirra jiran akka addunyaatti yaadrimeewwan jiran giddu-galeessa godhachuun muuxannoowwan biyyoota wal fakkaatan magaalota wal fakkaatan irratti hundaa'uudhaan magaalota wal dhibdeenirra jiru bulchiinsa isaanii akkaataatti daayivarsitiin hoogganamaa jiru magaalota kana lamaan irratti waan kana waliigalaatti waan kana irratti xiyyeeffatee ka'umsi yaadrimee kana yookaan kitaaba kana qorannoo waggaa kana keessa gaggeessaa turtan moo tarii yeroo hoggansa waa'ee bulchiinsa lafaa kanarra turtan wantoota taajjabdan yookaan sin mudatan yookaan akka rakkootti ilaalaa turtan ta'uu danda'a ka'umsi isa kamime? Ka'umsi isaa lakki waan dhiyoo miti waan fagoodha. Ani kanaan dura yuunivarsiitii Direedawaan barsiisaa ture dipaartimentii saayinsii siyaasaa fi quunnamtii addunyaa gaafanii barsiisaa ture kana jechuun waggaa 10 dura jechuudha. Qorannoo magaalaa Direedawaa irratti gaggeesseen ture waldhibdeewwan bulchiinsa ishii irratti waan garaagaraa kana irratti qorannoo gaggeessee yuunivarsiitichaaf dhiyeessee ture garuu pablish hin taane achirra dhaabbatee tamanii yeroo gidduutti maastersii yeroo hojjetu dhimma afaanii fi maammata afaanii biyya Itoophiyaa kana irratti hojjete garuu yeroo PhD hojjedhu maaliif Finfinneetti dabalee magaalota lamaan kan qoradhu Direedawaanis Finfinneenis waan wal fakkaatu qabu waan gargar ta'anis hin dhabanii haa ta'u garuu komparaatiiv erbaan poolitiksiin hojjetamuu akka danda'u murteesseen yeroo qorannoo PhD koo magaalota lamaan kana irratti kan Finfinneetti dabalee qorannoo bal'aan gaggeessee akka waliigalaatti bu'aa qorannoo waggoota 10 darbaniiti malee erga ani gara mootummaa deemee hoggansarra dhufee wanni itti dabalame yoo jiraate muuxannoo tokko fi ragaa adda addaadhuma muraasa itti dabaluudha. Darbee immoo 2018 asitti jijjiiramaa asitti wanni baay'een yeroo qorannoo sana ture amma darbeera wanni easy ture woozii baay'eetu ta'a wanni humna qabu amma humna dhabaa wanni yeroo sana humna dhabu amma humna qabaachuu danda'a bifa sanaan fooyyee. Mee wanti guddaan ijoodha yookaan addatti as keessatti kaa'ame jettee tuqxee darbuu dandeessu yookaan nutti himuu dandeessu maali? Kitaabichi akka waliigalaatti yoo ilaalame waan addaa hedduu qaba of keessaa akkaataa duriitti barreeffamaa ture miti namni barreesse sagas maran jiru addumadha baay'een isaa hundeeffama magaalota lamaanirraa kaatee Finfinneen wanda qonnaan bulaa Oromootu gara waraanni miliikii gara irra qubatee gara magaalaatti ni godhee irratti agarsiisan taa'uun jedhamuun kana Direedawaan immoo magaala kaampaaniin baaburaa Jibuutii kaampaaniin sun hundeesseedha. Kan dura horsiisee bulaadhuma Oromoo keessa jiraata. Egaa achirraa kaaseetu ilaala waan ta'eef wanni baay'ee isaa adda addaa ammaatti. Sirna federaalizimii ammaa Itoophiyaa kanas ni tuqa jechuudha. Kitaabni kee kun akkasumas haala sabaaf sablammoota magaalota lameen keessa jiraatan dabalate. Giddu galeessummaan bu'uura sirna federaalizimiitiin magaalonni kun waggoota 30 darban akkamitti bulaa turanii kan jedhu bal'inaan gara boqonnaa gurguddaan lama waa'ee kanaati. Magaalonni kun maal akkamitti bulaa jiru federaalizimii magaalota kana lamaan keessa tureera moo hin turre moo waan jedhu. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Dr. Milkeessaa waliitiin yoo nu milkaa'eef torbee dhufu sagantaa bal'aa waliitiin akka qabannu waliin beellamne jira achirratti waan bal'aa haasa'uu dandeenya sagantaa har'aa xumurree jirra Zalaalam Taaddasaa ture kan isiniif dhiyeesse Firaa'ol Baalaa immoo ni qopheessite halkan gaarii.